Galatoom zamaanoo keenyaatillee nutillee naanillee nama hangaan danda'utti himeen fi dabaru yoo rabbi jee inshaallahu. boru please namu hanga dandeessan. Oh mana kai. Laa manuma zamaanooti ammoo laakiin anillee nama hangaan beeku jira nama 3-4 keessaan itti ergee ittiin hima inshaallah ni finnaaniin fidaananis nama hangaan danda'u. Inshaallah namoonni finnaayee. Wallahi magaratuma naaf jiraadha baleessa fayyadamaa badu lafaatanii asiin nageessanii ammallee bakka guddoo akka naan geessan abdiin isinirraa qaba inshaallah isinis naa jiraadha hundi keessanuu warra xiqqoo guddoo osoo hin jeeyin na gargaare hunda rabbiin addunyaa fi akhiratti isin haa milkeessu jireenya keessan irratti gammadaa jiraadha. Wallahi zamaanoo keenya hedduu takka naaf galatoomii akka nama akka anti si abdadhu kan si afaan si murra keessi qiyyaa'u. Abshir wallahi bulu abshir. Wallahi siin abdadha maaliif natti dhiyaatta. Yoom caan odoo namni kun gargaarsu kun naafuun bayini ana sirratti waliin bayini yoon rakkinni tokko dhufe bakka zamaanoo biran kutuun caanga yoon fi dhukkubsate isa biran geessa. Isa biratti hin beelu isa biratti hin dheebutu yeen abdii qaba amma faayee jiru amma keessa qiyyani beeti maaliif na dhiyaattes nagartee haalan keessa jirus ni beeti beetu hundaa'u sigalee obboleettii tiyya urjiinis eega guyyaa sanarraa ka'ee ilaa irratti na jala lafa hojjirti hundi keessanu isin jaaladhaa galatoomaa obboleeyyan dila kana hanqarshii caalaa isin argachuu kiyya kanatti hin gammadaa. Badoo keenya kanaas keessaan laal as gubbarra qofa sonteen keessaan aayisuu ekraame siifin jira obboleessi kee abshir jee na jajjabeesse badoo asumaan obboleessi kiyya qaalii ani arra qofaa miti beeka arra gastii keessan kanarra dhufee addaan akkaan isinirraan addaan bo'uun fedhu ugguu isin wajjin jiraachuun fedha akka obboleettii teessanitti finna qabdanii anis akkaan nama faamilii horatee tokkotti isin hin maxxane isin wajjin jiraachuun fedha. Abshir ammallee akkasuma abshir. Bakka jirtanitti fayyaa isinitti haa ta'u. Wallahi hamtuun takka isin hin argine. Abshir. Ammallee haadha jabduudhaati fuuldurallee haadha jabduu dhugaa isin ta'eeti argamta inshaallah. Jabaadhu yaa. Inshaallah badoo keenya inshaallah. Abshir obbolo akkasii si bira jirra hundi keenyaa urjii baddoo hundi irra faayee jiru galatooma namni beeta akkuma ishiin jette abshirii waan guddaadha nama galata namaa beekuuf abshiriin jecha guddaadha. Humaasiin godhin namni willi namaa godhu hin danda'u waan namaa godhu rabbuma garuu namni abshir jee wal jajjabeessuun abdii nama godha erga khaliqaati nama kana abdii jiraachisa namni waan beekuu qabu erga rabbiiti wanni nama jiraachisu abdiidha abdii jechuun isha allaadha waan biraatiin boru keessaan baa boruuniin harkadha obboleeyyan abshir naan jeen abalu sun abshir naan jee yoon qofe ol na qaba obboleeyyan asii lakki gizeen lafa dha'u deemu lakki yaanii na jajjabeessan idaaniin qaba jee gizee yaadu eegala namni sammuun isaa isteeppii rakkoo keessaa takka ol baati nama guutuu nama danuu kanan qaba humaatis hin qabaati yoo maallaqa qabaate hunda konfidensii waan namaatu hidhiitee ganna yoo karaa deemee dingata waan takka ta'ellee konfidensiin deema kanaafu abdii waan guddaadha abshir jennee aadaa wal jajjabeessu aadaa agartee keessattuu dubartii rakkoo tana hedduu wannidha sirriitti ilaaluu qabna obboleettii teenya kiraame an gizee hunda si wajjin jira waliin jirra wallahi isini as jiru an isin duuba nyaadhu waan qabnu wajjin nyaanna waliin jiraanna obbolooti hagan danda'u isin gargaara humnan hojii sitti godhuun san illee qabaachuu baddu wallahi guyyaan mana keessa garuu abshir jeesi bira dhaabbadhee itti jajjabeessee mucaa kan kee mana qaraatii irraa hin hambisu min qabala mana qaraatii irra daftara waan takka nin bita borsaa waan takka waan danda'uun godha anaan waan hin danda'uun godha wallahi waan naan jee immoo humnan hojii itti sii godhu sani dhabe malee guyyaa dhuftee asitti nabboochu sani lakki laadnan tuffanne sammuu keenya sin barbaada jennaan hayyee umaa rakkinan qabu qootu naan jee nan tuffanne wallahi laasim nan tuffanne hayyee mucaa keemmoo an hin jiruufi naan jee an dheebodhu ni dheebottan an beela'u ni beela'utan an jiraadhu ni jiraattani yaadin naan jee wallahi zammaanoo keenya
Anjichi sununaaf gaasii galee etaaniin qaba obboleessa macinaa dhaabbatu niin qaba. Wallahi kanuma hin jeen yoo na qabaadhe waan inni nyaatu hojii nyaannaa gaafan an beelee walumaan beeloo hin jeen. Akkana wallahi. Ani maaliif gaafa daadamni waan takka hin fayyadamu jeen. Sambooda guyyaa lamaan isin jiru ture daashin mana kiyya dhuftee na dhabde. Na amma ganama kana natti himte jechuun barra guyyaa lama dhufeetiin si dhabee naan jechuun amma ganama kana natti himte. Na wallahi ani. namni gaafa kophaa keessa ta'a wallahi zammaanoo keenya wallahi laasim karabbiin kun argu ifajiisuuf illee aleetiin jira. Abshir wallahi. Sadarkaa san hin geessu obboleettii dhiisii. Sadarkaa san hin geessu. Sadarkaa san hin geessu. Tes khatti dhiyaattis obboleessa feeti ammallee obboleeyyan feetu nuti waa takka Aboo badoola. Abshir. Aboo an even maalin siin jee an fiifuun jeen an nambartee. Wallahi akkuma amma asirratti miidiyaa kana qofarratti hin beekon zamaanu akkuma dhugatti illee bu'ee gabbu'eetillee si hojjetee ni jiraata zamaanoon. Yaa wallahi Qaama kasi jira jiraahu waa takka an obboleessa kophaa jiruun jeen amma ganda kiyyarreen jiruun jeen anu adaamatana nu gala. Family tiyyarreen jiru. Anu obboleettiin fadna barbaachisan jeen tazammee keenya jettee dhuftee naga gaafat. Gartee anuma wajji nyaachuuf waan qabnu wajji nyaachuu qofaa miti zammee maaliif jirta mana kana keessattuu an nama gartee ifiifu yoo as keessatti yoo nama dhufeen ilaaluun qabuun jeen wallahi maaliif akkana anuu kophaawaan waan qabnus wajji nyaan. Walaakin immoo sila arra obboleettii tiyyaatan hafuura fudhachiisuuf ilma namaati. Ishilleen dabaree zamaanoo kana gaafadhee waacin gurra obboleeyyan kiyya guyyoo dalagaa takka naa godhanii ganna dhaabanii jetteeti malee. Wallahi. Waan hagama gargaaree kana baatirraa $50 gargaaru wallahi hin dadhabu waan hin qabu ifiifsi dhabu jechuun sigalee. Ni gargaara waggaa hunda amma kana inshallah kanuma namoonni keenya pilaana keenya bakka haa guunnu yeroo hunda si ilaalla umaa rakkoon qabu si dawwallee si gaafannaa. Kana agartee waadaa si uumaa yaadini. Maallaqa sinaa godhan kana caala sinaa jiraadha naa dawwalaan gaggaafanna. Waa takka wallahi waa takka yaadamu. Waan akkasitti ikraame mbooyin jee immaan kiyyan irraa daabaleessaniin qaba. Inaa nama na dhiyaateef na qabniin qaba. Jee guyyaa san bo'aa oole. Abshir umaa wallahi umaa yaadin. Saa meeqatti wal agarra amma boru bado zamin. Laati kudha lamaa ta'e tan isaan bira saa jaal kan. Akkana goon badoo. Yoo ati kondiishinii giseen si mijjaa. Yoo naan bakka hajaa wayita kan qaba acha keessa jira dhalee hagan galuutillee yoo meebii sa'a jaafaa halkan turuun danda'a sa'a shanfaa turuun danda'a leet godhuun danda'a jee waan hin yaadu. Haaluma fedha keessa yoo jira dhalee min seena takka. Yoo naan sa'aan gisee manatti asii gale immoo hoggosuma bana akkuma mana gale. Taate zamaa fi walii dawwala. Saa barbaanee wal harkanne jechuudha. Abshir. Zeegun bilbila. Bakka dawwala inshallah. Anis khiyya boru naqaafi. Wal quba qabaanna nagaan tura baay. Assalaamu alaikum. Waalaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Wallahi warri haga ammaa dhugumaan jala jirtan dirmattanii fi abshir jettanii mimmaan obbolee teessanii tan irraa haytan rabbiin jazaa teessan jannata haa godhu waan biraan jo'anii. Wallahi dhugumaa mucoon tun rakkattee garaa nama nyaatti hundi keessanuu dudii godhatoomaa wallahi zamaan usraan jalqabe hundi keessanuu. Naa ulfaadhaa jiraadhaadha. Inshallah akkuma jenne boruu wala garraa zamaanoo fiyya. Ulfaadhaa ikru. Waan takka yaaddeen isaa barbaadeen na dubbisaa. Wanniidhaaf khayrumaa fidaaf. Warri immoo akkaawuntii anas keessaan dubbisuu ni dandeessanii urjis ni dandeessanii. Badde khayrumaa fi ergiif akkaawuntii zamaanoo keenya subii saraatu jiranii. Nageetti bulaa insha Allah ganama wala garra yoo rabbi jibburu. Ayi nageetti ikruuti abshira insha Allah wanni hundi ni dabarti ikru wanni ni dabarri jiru jabaadhu. Ayyi. Abshira ayi nageetti natura zamaanoo keenya galatooma hundi keessanu. Ayyi bye. Thank you. Okay, thank you urjiyeetileen galatoomi. Ayyi zammoo keenya obboleessa kiyya qaalee. Hanga ammaan wajjin lafa. Man is man. Thank you, Blessariya. Welcome. Welcome, man. Zamme ka. Oye, Dubado dura.
obboleettii teenya tana ikiruu tana gargaaru jirra itaamaa qabdii itaamaa guddistii rakkoo hamtuu keessa jirti obboleettii teenya tana jabeessinee hojiitti goona jenneeti karoorfanne yoo sii mijjaa'e atis obboleessa kiyya waan dandeessuun nu gargaariini akkaawuntii si erkuun hin danda'a keessaanii ati quban qabdu okay thank you obboloo kiyya thank you maanis maan doolaara 100 siifin harka jee obboleettii tiyya kuma kodha wayii siif taati rabbi adaa fi muraada isaa haa guutuu fi thank you my brother galatoomii ulfaadhu urji akkaawuntii gooyin erkaa fi Staff rakkoo ta'e. okay erkiif galatoomii bro Raatilleen salaatii ikruutii amshir jabaadhu si cinaa jirra wamoon daanu sa'aatii feetitti zammaan hedduu naa galatoomii wallaahi laazim si baratuu kiyyatteen hedduun gammadaa si galee nama akkanaa kiyyana wallaahi hedduu umrii dheertuu fayyaa rabbi si haa kennu hamtuun sin argin wallaahi laazim hamtuun sin argin amiin ulfaadhu nagaan turiin halkan gaarii hayi Ayyorjillee bakka subiin salaata. thank you anis obboleettii akka teetii tana qabaachuu kiyyaaf gammachuu guddoon na dhagahama namni rakkoo obboleeyyanii ta'ee cinqamee wajjin taa'ee wal mari'ate hedduu thank you maanismaan obboleessa kiyya bareedaa galatoom namni rakkoo obboleettii fi akka rakkoo ifitti fudhatee akkana wajjin teenyu nama jechuun akkana feeruzaatii yaatellee naa galatoomi as jala hedduu na wajjin turtee hanga galgalarraa gaammatti obbolummaa jechuun akkana namni rakkoo bal'oo wajji qoddachuu qaba namni qabeenyaa wajji uumames hin jiru namni chaalenjiin harkinis hin jiru obboleettii tiyya rakkoon gizee dhuftee nama tuyte waa hedduu nama barsiifti ikraameetii amma rakkoon tana dubbachuun ka'e rabbiin furmaata sii fiduuf si dubbise malee akka waan gartee hin gargaaramnetti illee itti qalbiin wanni sin jiini obboleeyyan babbareedaa jajjabaa hedduu qabda magaalaa takka hojii jirra bakka takka hojiin jirra please silaa ammaan tana hojiileen wanni dhaame kootuuti mee walisnee agarraa asi gargaaranii keessaan akkasitti obboleeyyan kiyyatti viidiyoo sirraa fudhachuuf aduu jira please Gisee barbaaddetti siifin dawwala yeroo hedduu beektaa bilbila kiyya kana abba laman qaba tokko kan namni hin qabne siifin kana wannidha bilbila yoo si jalaa kaasuu baadhee amma durallee dhiifama naa godhe rakkoon qabu zammoo bilbila tokko malatti hin dhiisalaal bilbila namni wanni jeeti useetuma namni sin beene faa usee sarratti dawwaleetuma wanni jee nama cinqaa gariin jaalalumaa fi walaakin silkii takka qofan mana dhiisee deema keesha kanas na guutti gizeen karaa deemu saniifin takka mana dhiisaa mana biraa tokko siifin kan nokkee akka gizee itti nan dabne jechuun. Ayyee zammoo keenya bakka gisee atilleen gisee na barbaadden naa dawwalee ammaaf ani manumaan jira. Boruuf yan ba'ama boruuf iftaan kasaa viidiyoo takka daleeneeti viidiyoo miidiyaa irra baasoo san ta'in keessaaniin namaaf erguu fi fadhaan. Haala akkasii gidduu keessatti waan goonee akkasitti ibsattee bakka siyaa gargaaranii namni beektaa nama gargaaruuf nama ta'uun gahaadha obboleeyyan hedduu qabda waan takka qalbiin sin cabin nama jiraatta. Alhamdulillah si argachuun jiraatta mucaa keetis ni jirraaf. Ayyee. Jiraadha isinillee wallahi. Abbaa dabuu numaatii miti fadhii rabbiiti. Abboollee rabbi jannataa kan nufi gurbaa immoo nutis obboleeyyan mucaa fadhiira taanaafi. Ni guddisnaa waanuma nuti gartee namni nyaatu nu waliin nyaataa nu waliin jiraata wajjin jireenya jechuun waan qaba wajjin nyaachuudhaa waan akka yaadinati okkee ayyee zammoo qalbii si jabinaan dubartiidhaa kophaan jira mana keessan galaa mucaan kiyya kuyyoona jalaa dhukkube maaliin haakama geessaa kana hunda jettee akka jaggamtu naaf gal kiraan manaa nu geesse akkam ta'an baatii tana maal nyaan if dura akka hiraare wanni guddaan dhibbee guddoon beekaa hiraare cinqii kana if dura bu'aa kana ati ammaan tana obboleeyyan hedduu qabda hin cinqaminii si gargaarraayyee. Ayyee zammoo keenya naa jiraadhu deemsu biitee salaatii salaata keessa du'aa naa godhe
Anilleen salaata kiyya keessatti du'aayin si godha obboleessa kiyya. Obboleessa asirra qofa osoo hin ta'in ka addunyaa fi akhiraa. Abshir waliin jirra wallahi. Wallahi zammoo ani obboleessaan argadde obboleessa dhugaatiin argadde. Anillee wallahi ni gammade. An guyyaan si agaruun gammade. Ani wallahi akka faamilii taaneeti wajjin jiraachuu fedha. Obboleessanii kabajii gammadaa sitti dhufuun fedha. Kottu anytime sa'a barbaadde kottu. Wallahi zammoo. Abshir. Kun kabaja. Waan jiraadhu. An guyyaan tura siyaame akkasii kanan tuffatin natti deemaa madabarra na dhufte guyyaan tokkichaan sanuu naaf ga'a. Abshir. Naaf jiraadhu obboleessa kiyya. Abshir ayya assalamu alaikum abbolo. Abshir jabaadho yeegre. Ayyee wa alaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Akkasii obboleeyyan kiyya boru yeroo dhufee gastii seenne waliin akkasitti erginee wajjin bira dhaabbannee obboleettii tan gargaarra. Isin wanni nu gargaartanii sheer godhuun obboleeyyan hedduutti himuun boruuf nu qopheessaati. Sagantaa boruutti akka namni hedduun nu argamu nu godhuudhaan nu bira dhaabbadha. Obboleeyyan galgalarraa ammas dila ammaa waliin turre. Umriinaa dheeradhaa naaf galatooma yaada murada akkasumas ni haa guutu. Badhaasoo urjii feeruza hundi keessanuu ziishaa simbaa namoota khayrii tana keessatti nu wajjin teessanii osoon qabaadhe warri jettanii silaan qabaadhe obboleettii tiyya tana jettanii as jala teessanii yaaddanilleen rabbi yaada murada akkasumas ni haa guutu rabbi riskii isin haa kennu gaarii yaaduun khayrii takkarraa silaan qabaadhe jaaniitu wanni jechuun akka nama sadaqateeti. Isinilleen rabbi riskii gurguddoo milkii isiniif haa kennu rabbi qalbii isiniin cabsini silaan qabaadheenuu waan guddaadha bakka tanaan bakki haalaan beeku maaliif akkaataa nuti waan nama hundarra keessa jiru kanaafuu gurguddoon iyyadhaa isinis rabbi isin haa milkeessu akka nama kannetti isinii hisaabamtee jirti garuu tanaan gammadaati akkasitti wal jajjabeessaa assalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakaatuh buleeyyan. Itu deemaa jira. Gareen sadiin deemaa jirtu gareen nuti bilisoomne bilisummaan teenya tanummaa masaraa mootummaa keessa jirra rakkoo teenya suutaan sirreeffanna Oromoo wanni qabsooteef sabaa sablammootaa wajji walqixa ta'uu fi walqixa taanee jirra arraa'u Itoophiyaa tana nu hoogganaa jira. Nuti gadin dhiifnu mootummaa coomsaa jaarree haareetti carraa biraan laalannu warra jiru jira tokko garee lammadaati. Garee lammadaa lakkii Oromoo wanni qabsooteef biyya taatee gabba'uudha. Abbaa biyyummaa mirkaneeffachuu gonfachuudha. Biyya taatee alaabaa mataa fi maallaqa mataa fi akka biyyaatti addunyaarra beekamu kanaaf qabsoonee kanaa miti warra jiru lama. Gareen sadaffaadha immoo garee Faannoo akkasumas Tigraay fi Eeltiraati. Gareen tun maal jetti? Itoophiyaan tun nuutu hoogganaa ture. Warra kaabaatu hoogganaa ture. Yoo Oromummaa mangis mootummaa Oromoo Oonagii nu harkaa fudhatee ni kijiban malee jarrummaan kun Oonagii isaan kana cabsineeti Itoophiyaa duratti tan nuti barbaannu son tolfachuu qabnaa warra jiru deemaa jira. Ati immoo kana keessaa warra gartee garee Itoophiyaa tana diigamuu qabdii Oromummaa mangistii mafrasa allabachuu keessa jirtan maati. Tole. Amma kana siduu jiratan. Warri akkas juukun jaalmarroodhaa fi hoogganaa waraana bilisummaa uummata Oromootii fi hoogganaa Faannootu gabbahee ibsa kana kennemu TikTok irratti haasawame addaan nu baasme numaa bara akka ulee godhu jira. Abdi fadis koy anu furaddeefi kwa abbaa akka kana amala isaan beeytanii waan inni duuba isinin maxxanseesuma furadhaafe anaatu irra gad dhufee sirreessa. Takkaffaa jechi abbaa haqaadhaa jedhu waa waliin simanne akkam Eeltiraan biyya riphee lolaan fedhee'u Eeltiraarraa gargaarsa fudhachuu danda'a. Duraanis fudhachaa ture, Oromoonis fudhachaa turte, Eeltira baasi Itoophiyaa keessa. Akka Itoophiyaatti eeyyeen Dabrasiyoon ijoollee Tigraay, ijoollee Amaaraa, ijoollee Oromoodhaa gaara jiranii walii galanii waliinis mari'atanii jiran. Warri karaa qawweetiin biyya kana nagaa qabsiifna jedhu 100% kananiin deeggaraa akka gaariitti. Maaltu godheedha okay. Laali
yeroonini miiraanii miti haasoo Itoophiyaa tana ummata Oromoo kalaas abiyyi boodaa sambisaa laala. Abiyyi arra busee nyaattee du'uu mala. Yookaan ammoo biyyoota akka Umar al-Bashir faa, biyyoota akka Gaadaafii faa ta addunyaarra badhaate osoo sirna tokkoon qabaatiin facaate. Kanaas yaada keessa galfadha. Waan Oromoon barbaaddu sanillee dirqama abiyyi deeggaruu fi deeggaruu dhabuun dura dursa Itoophiyaa akkam itti fufuu danda'a. Oromoo akkam itti fufuu danda'a beeka. Ergaan agana jee booda yoo waan kana hin beekne jaalalaa fi jibbanna keessa seenaa jechuun siyaasaa fi sirnarraa naasa'uu jechuudha. Amma Hamzaan maal jee Abiyyi Ahmad siyaasa Giriik gaggeessaa jee. Abiyyi Ahmad Hamzaadhaan wanni galuu qabu kophaa isaa siyaasa Giriik gaggeessuu hin danda'u. Siyaasuma abbaa fedhee gaggeessuu hin danda'u. Abiyyi Ahmad booda abbaan fedhe bakka isaan dhaqee hin bulchuu jee. Abiyyi Ahmad dura kana daran gidaamirraa hanga cinaaksanitti namni bobba'aa Hayilamaaraan bulchuudha ture. Abiyyi Ahmad duraas jechuudha. Hayilamaaraan ummaan Itoophiyaa keessaas bulchuudha. Abiyyi kana boodaas beekaan kumaantamni akka Hamzaa Shejjaa birfaa jira ni dhufa. Beekaa jechuun ammoo waan waliin qabdu erga Itoophiyaa wajjin jiraate waan waliin qabdu beektu malee beekaas hin ta'u yoo irraa namaan bu'in. Beekaan guddaan yaada wal simu biyyattii san fidu. Yoo yaada wal simu hin qabaanne hawaasa siyaasaadhaan dabballeessee biyyattii qaxaqqatee diktaatara sirrii ta'ee Jawaariis abbaa fedhe marroofaas biyya keessaa baasee nagayaan jiraachuudha beekaan guddaan akka mallasaan godhe jechuudha. Yoo kanan godhin miilacha barbaaraa gizeetaan fannoo bira dhaqee galaa fannoo jaaree Tigreedhaan wajji dhooytan jee Isaayyaas qalabatiitti kaayee Tigreedhaan